OMN Ishoo baga dhalattee waggaa 7ffaa geette arrabsamaa gidirfamaa ba'aa hunda dandeettee rakkina saba keetiif gurra qartee dhageettee qorraaf aduu hin jenne naannoftee irra deemtee odeeffannoo dhugaadhaa gurra kennan nu geette. Shira dinnisiif yaadu hunda isaa mo'attee qilleensa Oromiyaa guutumatti too'attee nu'iif ibsitee jirta dukkana bare hedduu si balleessuuf yaadanis abadan ati hin baddu. Dhugarraa ijaaramte akkamiin badda silaa jabummaa kee waan beekuuf diinni maa waasi hilaa dhaadatanii dadhaban rabbi si faana jira. Baqaqsaa dubbii haqaa ifa baasaa waa hundaa yaa gabaasa dhugaadhaa rakkoo diqqaa fi guddaa. Yaa mo'ataa diinotaa burqisiisaa hayyootaa ijaaraa Oromoodhaa diigaa murna gandootaa hojjattootas ni qabda murattootaaf hayyootaa ijaarsa jawwiitikaa isa uumamaan gootaa. OMN qaroodha agartuu lafa dheeraa qoratee harkaa qaba adeemsa heeraaf seeraa kulkulchaa diinotaa warra sobaan daldalu Oromoof immoo somba isa ittiin harganu. Toorarraa si buusanii diishii fa'a caccabsu shororkeessaa jedhanii waan hin taane faa labsu yookaan soba dubbatta jedhanii si arrabsu ati nuuf dhugaa himta jara kan soba hafarsu. Taatee ta'e hundumaa yoosoo gurraan nu geetta iyya ilmaan Oromoo kan golaafaa dhageetta asiin irraa si buusan achiin bahuu dandeessa jiraatuun kee OMN diina garaa bobeessa. OMN Ifaa gaafa dukkanaa hokkoo qarree fi qeerroo sagalee uummata kennaa kilaashii gaafa roorroo. Fageenyin daangessine lagaa fi tabba cehee kaleessa gaafa galtee nu'iif sagalee ta'e. Yeroo sabni koo du'iitiif misooma labsu gaafa ergamaa wayyaanee dhugaa saba koo dhoksu OMN fiigee fageenya akkaan dheeraa uummata cunqurfamaaf sagalee nuu ta'eera. Daawwitii uummanni keessatti of daawwatu kan seenaaf duudhaasaa ittiinis ibsatu agartuu hawaasni ilaalee uf mil'atuun eenyummaa ofiidhaa kan darree baafatuun OMN. Miidiyaan of qaalii hayyoonni magarsee qarooman ijaaree dameesaa bal'isee mee xiqqoon dubbadha bu'aa inni buuse. Saba waansaa dhabee hiree ofiitti gaddu afaansaa ukkaamamee kan ture yeroo hedduu reediyoo cabsa jedhee kam gobroonfataan didu OMN bahee nu ife akka aduu miidiyaa haqaadhaa galanni keen badu miidiyaa dhugaadhaa galanni keen badu OMN. Utubaa galma keessaa hin jigu akka laayyotti kaleessa nu doorsisaa nu cibsitan kaayyotti dhaaba jabaatti buutanii utubaa buqqisuuf yaalaa dhugaa dubbatanii du'uu moo sobaa jiraatutu caala. Erga OMN qilleensarra bahee sagalee fi iyya sabasaa dhagahee iddoo Oromoonni jirutti hiriiree harka Oromaa qabee ofirraa micciiree hafuura itti kutee rakkisee karatti shiraaf sharrii jaraa hambisee garatti. Seenatu seenaa kaasa hojjettoota OMN isaan akka rasaasaa kan hiccitii funaanee nuuf dabarsu gabaasa. Mee eenyurraa eegalee eenyurratti xumura waa'ee jaraa dubbatuuf garaa koottu namura. Isaan keessaa muraasa yaadannoo dhumaaf kaasa mallasaa dirribsaa faa kan sodaanni rasaasaa sodaa tokko hin qabu dhuguma jirtu baasa. Usmaan hukumee fa'a warra dura ijaare kan jiruu fi dhiisee halkanii guyyaa xaaree ifaajee jara sanaa wayi dubbadhee fixaaree. Guyyoo abbaa jirmaa faa isa diina waxalu kan mana ofii dhiisee miidiyaa irra galu sagalee isaa sanii yoo gabaasa gabaasu intarvii isaa saniin kan luyna golaa baasu kan taayee hollachiisee uf wallaalchise naasuun. Asiyaa Muhammad faa gootitti akka dhiiraa wayi kana qofa tahee yuhuun ingidaas jira dagatamuu hin qabu Abrahaam ilmi birruu saba keenyaaf jiraanna jedhanii hanga jirru kutaaf amantiin qoonnee yoomillee walin hirru kutaaf amantiin qoonnee yoomin walin hirru. Tasfaayee aminaatiif goonni akka faahizaa yoo sabaaf hin jiraanne maalinni bu'aan isaa jettee mul'ii hidhattee osoo sabaaf lallabduu hojjettoonni OMN galata guddaa qabdu. Farhaan Abdusalaam faa kan lafaan jara maru dajanee guutamaatis hin irraanfanne garuu isa diinni ukkaamsee qaluuf mala malate hin ta'u jedhee didee kan ofirraa qolate. Hayyoonnis galatoomaa warri gadi jabeesse kan sabaaf hin quuqamne qaata irraayyuu dhiyeesse ammas nuuf galatoomaa jedha gadi fageesse. Qeerroof qarreen hundinuu kan biyya keessaaf alaa kales isintu baasee cunqursaa diinaa jalaa ammas bakka jirtanii hunduu itti wal kaasaa sagalee ukkamamte isatu ol nuu baasa. OMN
Akka isaan jedhan san kan gandaa miti inni hinaafee guggubatee kan akkas jedhu diinni hundumaafuu dubbata sabaa fi sablammoota kunuunsinee guddifnee haa dhaalchifnu dhaloota. OMN qopheessee kasanii dhiyeesse Mu'ee Badhaasa Waaqaa.